Oduu keenya jalqabaatiin mariin araaraa mootummaa Itiyoophiyaatii fi ABO WBO gidduutti gaggeeffamaa ture milkaa'uu dhabuu isaatiif gahee mootummaa olaanaadhaa jedhan hayyoonni Oromoo. Hayyuun seenaa Profeesar Muhammad Hassan ammoo mootummaan yaada tokko qofaa qabatee dhiyaachuun marichi kun akka hin milkoofne taasiseeraa jedhan. Hayyuun seenaa Profeesar Muhammad Hassan ammoo marii marsaa jalqabaa irratti warra argaman keessaati. Guutuu gabaasa kana ni dhageessu. Oduu keenya isatti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa jiru tarkaanfii cimaa fudhatee raayyaa ittisa biyyaa hedduu ajjeesuu beeksise. Oduudhuma kana wajjin wal fakkaatu raayyaan ittisa biyyaa ibsa arra baaseen waraana bilisummaa Oromoo qabeenya uummataa saaman harkaa deebiseeraa jedha. Waraanni bilisummaa Oromootii fi raayyaa ittisa biyyaa bifa argame hin beekneen lola jabeessanii itti fufaniiru. Gabaasa bal'aa gamaaf gamanaa ni dhageessan. Oduu keenya biraatiin raayyaan ittisa biyyaa ibsuma arra laateen humnoota finxaaleeyyii Amaaraa faannoo hedduun isaanii harkaa kennachaa jiraachuu himeera. Guutuu gabaasa kanaas kan dhageessan ta'a. Oduu keenya isa xumuraatii fi biyya alaatiin West Bankitti namoonni 7 humnoota Israa'eliin ajjeefamuun himame. Bal'ina oduu kanaa gama booda irratti kan dhageessan ta'a. Akka mooltan daawwattoota hordoftoota Nolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jira. Odeeffannoo keenya ijoo isaa isinitti hime guutuu isaa kan dhageessan ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo laayik sheer godhuun dagatinaa isiniin jenna. Oduu keenya jalqabaatiin mariin araaraa mootummaa Itiyoophiyaatii fi ABO WBO gidduutti adeemsifamaa ture milkaa'uu dhabuu isaatiif gahee mootummaa olaanaadhaa jedhan hayyoonni Oromoo. Hayyuun seenaa Profeesar Muhammad Hassan mootummaan yaada tokko qofa qabatee dhiyaachuun marichi akka hin milkoofne taasiseeraa jedhan. Hayyuun seenaa kun Profeesar Muhammad Hassan marii marsaa jalqabaa mootummaa Itiyoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame irrattis argamanii turan. Dr. Bayaan Asoobaa ammoo mootummaan Itiyoophiyaa nagaa buusuuf qophii osoo ta'e dursee tarkaanfii amansiisaa ta'e fudhachuu qabaa jechuun himan. Marichi osoo hin eegalin ammoo fashalus itti dabaluun dubbatan. Itti gaafatamaan jaarmiyaa ABO WBO idil addunyaa qajeelaa Siraaj kaayyoon ABO WBO uummata Oromoo aangomsuudha jechuun himan. Mootummaan Itiyoophiyaa ABO WBO sossobnee galchina yaada jedhu qabachuun gara marii nagaatti dhufe kan jedhan hayyuun seenaa Profeesar Muhammad Hassan sossobanii galchuu fi yoo didan ammoo waan qabnu maraan itti bobbaana ejjannoo jedhu qabatanii argamuu himeeti jira. Kanaafis gara marii araaraa kana yeroo dhufanitti yaada tokko qofa qabatanii dhufan kan jedhan Profeesar Muhammad Hassan mootummaan nagaa buusuuf fedha qabaachuu osoo agarsiise dursee tarkaanfiiwwan gara nagaatti isaa fidanii fi uummanni akka isaa amanu taasisan fudhachuu qabaa jedhan Dr. Bayaan Asoobaatis. Mootummaan Itiyoophiyaa amanamaa miti kan jedhan Dr. Bayaan Asoobaa osoo qophii ta'ee fi fedhii qabaate tarkaanfii amansiisaa fudhachuun akka amanamu gochuu danda'a ture jedhan. Itti dabaluun hayyuun kun akka himanitti nagaa waaraa buusuuf fedha dhabuu isaas agarsiistuuwwan danuun jiraachuu himaniiru. Mootummaan gaaffii siyaasaa deebisuuf qophii miti kan jedhan Dr. Luba Bantii Ujulu maaliif qawween kaafame kan jedhuuf deebii kennuu dhiisuun tooftaa gowwoomsuu fayyadamuuf yaalee jechuun himaniiru. ABO WBO'n mootummaan ce'umsaa Oromiyaa keessatti haa hundaa'u jechuun isaa nagaa waaraan haa bu'uuf agarsiistuudha jedhan. Mootummaan ce'umsaa kun ammoo paartii badhaadhinaa dabalatee dhaabolee Oromoof qabsoofna jedhan hunda hirmaachisuu akka qabu gaafate malee ABO WBO'n ofii isaatiif aangoomuu hin barbaanne jechuun himaniiru. Kanaaf ammoo ABO WBO'n of qofa hirmaachisuuf qophii akka hin taane himaniiti jiru. Mootummaan ABO WBO'n hiikkatee galee filannoo irratti haa hirmaatuu qofaa qabachuun gochoota kanaan dura qabsoo Oromoo keessatti raawwatame dagachiisuu fi gowwoomsuudhaaf yaalaniiru jedhan hayyoonni kunneen. Itti gaafatamaan jaarmiyaa ABO WBO idil addunyaa qajeelaa Siraaj gama isaaniitiin ABO WBO'n ofii isaatiif aangeeffamuu osoo hin taane kaayyoon isaa uummata Oromoo aangeessuudha jedhaniiru. Aangoof qabeenya isiniif kennina maqaa jedhuun tooftaadhuma kanaan dura fayyadamanii qabsoo Oromoo kana butachuu barbaadu jechuun itti gaafatamaan jaarmiyaa ABO WBO idil addunyaa kun dubbataniiru. Itti dabaluun ammoo marii nagaa kana keessatti qaamonni Oromoof qabsoofna jedhan hundi haa hirmaatan jenne kan jedhan qajeelaa Siraaj mootummaan of aangoomsuuf malee uummata aangoomsuuf karooraas ta'e
fedha guutummaatti hin qabu jedhan itti gaafataman jaarmiyaa idil addunyaa ABO WBO obbo Qajeelaa Siraaj yaada laataniin. Oduu keenya isa biraatiin waraanni bilisummaa Oromootii fi raayyaan ittisa biyyaa bakkoota garagaraatti waraana gaggeessaa jiran sa'aatiidhaa gara sa'aatiitti dabalaa dhufaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa Cibraa hamba aanolee tarkaanfii ilaaleessaa fudhadheen raayyaa ittisa biyyaa hedduu ajjeeseera jechuun beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Arsii aanaa Martii keessa socho'u duula imala bilisummaa milkeessuuf tarkaanfii raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhanneen injifannoo boonsaa arganneerra jechuun arra ibseeti jira. Jimmata darbee jechuun sadaasa 24 sa'aatii 11 irraa jalqabe hanga galgala sa'aatii 1 daqiiqaa 30tti lola bakka sadiitti gaggeessaa turuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksiseeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa hamba aanolee godina Arsii aanaa Martii ganda Wataroo Diinootti waraana raayyaa ittisa biyyaa mooraa Ardaa Gobbaa keessa jiruu fi ganduma kana Ardaa Baqullaa jedhamu akkasumas immoo ganda Wataroo Diinoon kan waldaan geessitu ganda Dambaaqaa Iftuu keessatti waraana raayyaa ittisa biyyaa hedduu isaa haleellaa irratti gaggeessuu himeera waraanni bilisummaa Oromoo. Loltoonni raayyaa ittisa biyyaa mooraa lolamaa jiru keessatti birmachuuf deemtu haxxeetti hidhuun rasaasaan harcaaseera jechuun itti dabaluun dubbate waraanni bilisummaa Oromoo. Haxxeen inni jalqabaa Dambaqaa Iftuutti diinaa jechuun kan waame raayyaa ittisa biyyaa paatroolii lama dhukkeessuun of duuba yoo deebisu, haxxeen inni lammaffaan Ardaa Baqullaa keessatti kan hidhameef yoo ta'u, ajajaa sirnichaa dabalatee ammoo loltoota raayyaa ittisa biyyaa hedduu ajjeesuun bireenii 1,500 raadiyoo qunnamtiitii fi mi'a ogeeyyoota fayyaa hedduu irraa hiikkachuu waraanni bilisummaa Oromoo himeera. Warri lubbuun haftee mooraa keessa baqachuun allayyaa keessa kan bulte yoo ta'u, gariin ammoo magaalaa bultee ganama humna biraa dabalachuun dhaquun reeffa isaanii guurrataniiru jedha waraanni bilisummaa Oromoo ibsa laateen. Waraanni bilisummaa Oromootii fi raayyaan ittisa biyyaa erga mariin araaraa jalqabe irraa kaasee lola guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa dhufaniiru. Keessumaa guyyoota sadeen darbee mariin adda cituun beekamee fi mariin kun milkii malee xumuramuun ifa ta'e irraa kaasee lolichi bifa biraatti jijjiirameera. Oduu keenya kanuma keessa osoo hin baane raayyaan ittisa biyyaa ibsa gama miidiyaa hawaasummaa isaatiin arraa baaseen waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii jabaa fudhachaa jiraachuu hima. Raayyaan ittisa biyyaa waraana bilisummaa Oromoo shanee jechuun kan waame yoo ta'u, qabeenya uummataa warra saamee fi shororkeessitoota hedduu barbadeessaatiin jira jechuun miidiyaa hawaasummaa isaatiin qoodeera. Akka raayyaan ittisa biyyaa ibsetti godina Shawaa lixaatti ga'een shanee uummata saamaa fi dararaa ture humnoota raayyaa ittisa biyyaatiin manca'uu fi hedduun isaanii barbadaa'uu beeksiseera. Itti dabaluun ammoo raayyaan ittisa biyyaa humnoonni kunneen horiiwwan uummataatii fi qabeenya mootummaa hedduu saaman harkaa fudhachuu hime. Bifuma wal fakkaatuun ammoo godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhachuu raayyaan ittisa biyyaa ibseera. Oduu keenya biraatiin farreen nageenyaa naannoo Amaaraa godina Shawaa kaabaa keessa socho'an harkaa laachaa jiru jedhe raayyaan ittisa biyyaa ibsa laatiin. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa godina Shawaa kaabaa keessa socho'an hedduun isaanii harka laachaa jiraachuu raayyaan ittisa biyyaa beeksiseera. Tarkaanfii cimaa eegdota Riippaabilikaaniitiin irratti fudhatamaa jiru dura dhaabbachuu dadhabuun harka kennachaa jiru jedhe walitti qabaan koomaandii poostii Shawaa kaabaa Birgaadeer Jeneraal Abbabaa Said ibsa laataniin. Farreen nageenyaa kunneen carraa nageenyaa kennameef itti fayyadamuun harka laachaa jiraachuus kaasaniiru. Raayyichi dirqama itti laatame of eeggannoo cimaan raawwachuun nageenya uummataa mirkaneessaa jiraachuu ragaan fuula miidiyaa hawaasaa raayyaa ittisa biyyaa irraa argame ni mul'isa. Naannoo Amaaraa keessatti humnoota finxaaleeyyii Amaaraatii fi raayyaan ittisa biyyaa erga walitti dhukaasuu jalqabanii bubbulaniiru. Waraanni itti fufee ammoo naannoo Amaaraa keessattis gaaga'ama lubbuu fi qabeenyaa gaggeessaa jira. Oduu keenya isaa xumuraatii fi biyya alaatiin West Bankitti namoonni 7 humnoota Israa'eliin ajjeefamuun dhaga'ame. Qondaaltonni Filisxeem eda galgala iddoowwan West Bank Israa'eliin to'ataman keessatti namoonni 7 lubbuun darbeeraa jedhan. Maddeen oduu akka gabaasaa jiranitti namoota du'an keessaa 5 iddoo Jeeniin jedhamutti ajjeefamuunis ibsameera. Waraanni Israa'el haleellaa kana kan qaqqabsiise nama hagayyaa darbe haleellaa tasaa raawwatte jedhen qabachuuf akka ta'e himeera.
Maddii oduu Filisxeem Waafaan magaalattiin kallattii adda addaatiin rasaasni itti dhukaafamaa ture jechuun ibse. Hospitaala mootummaa dabalatee waajjirri muummee waldaa Addeessaa Diimaa marsanii turanii jechuunis himeera. Kana malees ammoo daandiin jeeniin baay'een isaanii doozariidhaan manca'ee akka jiru maddii oduu Filisxeem kun itti dabaluun dubbateera. Waraanni Hamaasii fi Israa'el gidduutti onkololeessa 7 jalqabee amma immoo guyyaa 4f waliigaltee nagaatiin dhaabbateeti jira. Haa ta'u malee ammoo humnoonni finxaaleeyyii fi shororkeessitoota Israa'el ammayyuu bakkoota akka akkaatti haleellaa gaggeessaa akka jiran ni himama. Daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo galgala kanaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo kanaaf kan biraatiin hanga walitti dachaanutti yeroo gaarii qabaadha.